namoota garagaraa kan isaan dubbisnee jira. Rakkoo walloo rakkoo Oromoo hundaati. Miidhamni walloo miidhama Oromoo hundaati. Maaliif naftanyaan humna walloo irratti buusuudhaan hamillee Oromoo cabsuudhaaf tattaaffiin isin gootu akkuma jiru ta'ee iddoo tanatti ammoo hoggansi walloo keessa jiran ka adda addaa lolliinis bakka adda addaa taa ta'u malee hoggansoonni adda addaa butamanii hidhamuun isaaniitis beekamaadha. Hoggansoonni butamanii naannoo Amaaraatiin hidhaman kun maalii jennee faana yaanee hordofuudhaaf dirqamnee jirraa jechuudha. Dhugaan ni hodhoofti. Dhugaarraa ammoo xiqqolleef boodansiinu. Dhugaasa walii himna jechuudha. Dhugaasa walii saaxilla jechuudha. Dhugaasa wal garsiisnaa jechuudha. Dhugaarra dhaabbanneeti moona malee soba dhugaa fakkeessinee yoomiyyuu moo'uu hin dandeenyu jechuudha. Dhugaan jirtu kana. Araraafni obboleeyyan keenya walloorra jiru kan yoomuu balaaleeffannu. Kan yoomuu sagalee isaanii taanu. Kan yoomuu naftanyaan obboleeyyan keenya kan walloorratti olaantummaa akkan harkanneef isaanii dhaabbannu. Tana keessatti ammoo warroonni hoggansa ta'anii hidhaa keessa seenan ammaan tana butamanii naannoo Amaaraatiin hidhaa keessa seenan miseensota ADP'ti. Miseensota ADP'ti gizee jedhamu dhalootaan Oromoo haa ta'anii malee Amaaraa Dimokiraatik Paartii keessatti miseensa tokkoffa. Miseensa isaaniiti jechuudha. Miseensa ODP'ti miti. Miseensa ADP'ti. Amaaraa Dimokiraatik Paartiidhaaf miseensa isaan sana. Waan sirriitti qulqulleeffame. Lammeeffaa wanni isaan hojjetataa jiranii fi turan hundinuu saaxilamtee jirti jechuudha. Mootummaan waan isaan hidhamaniif kana dhibbarraa dhibbatti beeka. Gadi ba'ee mootummaan waan isaan kun itti hidhamaniif deebisaa akka uummataa kan nu gaafannaa jechuudha. Yoo mootummaan callisuu itti fufe immoo waan jarri kun ni hidhamaniif jaan madda dhugaa kan mootummaa fi qaamota adda addaa irraa harkanne hundaa'u qabnee gassaa xillaa jechuudha. Qaamota biraatan tana keessa naggada ooffachuudhaaf tattaafataniitu jira. Ala kanarraa keessarraayis. Keessaafuu ala kanarraa qaamota naggada galii maallaqaa godhachaa jirutu jira. Maallaqni amma dura ilmaan wallootiif haa guuramu jennee asirra sagalee taanee akka guuramu ta'e hundinuu harka dhibbarraa dhibbatti karaa walloo hin geenye. Maallaqa hanga ga'e quba qabnaa jechuudha. Yeroo ilmaan walloo roorrifaman hundaa fi ilmaan walloorra miidhaan geesse hundaa'u rasaasa ittiin haa bitatanii waatti haa godhatanii maallaqni guuramee haa ergamu jechaan maallaqni guuramaa ture. Gursifamaa ture. Ijoollee walloo ka garagaraatti illee gaafachiiseetiin jira. Harkaa qabnaa jechuudha. Ragaa. Warreen maallaqa guurtanii maallaqa walloo fuutan hundinuu ragaa ittiin ergitan risiita ummata Oromootiif maxxansaa isiniin jennaa jechuudha. San godhuu baannaan ammaa booda maallaqa tokkollee akka isiniin hin guuramne ummanna Oromootiif dabarsinaa jechuudha. Maqaa keessanis ni saaxillaa jechuudha. Dhugaaf dhaabbanne haqaaf dhaabbanne jechuudha. Maallaqni ilmaan wallootiif guurame meeqa ragaadha qabna. Goofandimii irratti niiraa guuramte hundaa'u harkaa qabna. Niiraa lafoota biraatti guuramte hundaa'u harkaa qabna. Waa hunda odeeffannoo gaa harkaa qabna. Screenshot gooneeti taa'u jirraani ragaadhaan namatti ergitan bakkatti ergitan hanga ergitan hunda ilmaan Oromootiif gabbaasaa jenna jechuudha. Yookaan maallaqa ummata wallootii guurame naggada godhatanii nyaattan ta'ettuun ummanni Oromoo ammaa booda niira lama maqaa keessaniin goofandimii banamtu takkallee akka isinitti hin kennine asirratti ragaa itti ifirra bahaa jirtanii jechuudha. Walloon miidhamte walloon dhahamte yenneeti araraafamnee maallaqni kun akka guuramu asirra sagalee taanee ummataaf iyyinee iyyisiisnee boonyee boochisiisnee namni maallaqa akka arjoomee rasaasa bitatu taasisaa turre. Wanni tana taasisneef shaneen achi keessaan akka biqiltuufi miti. Naggada kanaan maallaqa kana warri fuudhee akka if biratti cinaa hambifatee waa xiqqoo ergee kaanii fi nyaatuufi miti. Maallaqni kun guututti ummata wallootiif dhaqee rakkoo heegareetiif illee ummanni walloo rakkoo tana keessa akka ba'u godhuudhaaf. Maallaqni guurame bakka adda addaa guurame hundinuu biyya wallootti dhaqee taanaan ragaa gabbaasaa nu garsiisa. Yoo maallaqni guututti hin dhaqinii gabbaastanii ragaa agarsiisuu baatta warri maqaa keessaniin maallaqni guurame aan abbaa fadhen sodaadhuu maqaa keessan takka dhayeetiin asirra qarshi meeqa akka guurtanii fi fuutan isin himee ummata Oromootiif isin saaxilaa jechuudha.
wallo naggadun numantaatu wallo gabayaa naggadaa keessa dhaabbachuun numantaatu wallo obboleeyyan keenya miidhamuun qaban rasaasa qabaachuu qaban qawwee qabaachuu qaban diina firraa dha'uu qaban cinaa dhaabbachuu qabnaadha kaayoon teenya tana keessa immoo ergama taheetiin maallaqa walloo guuramu ifii nyaadhaa xiqquma namaan beekutti ergeetiin 1,000 ergee 500 ergee kaafee ifii hambifadha yaadni jau yaada fudhataman qabne jechuu qoranneeti nuti warni irraa dubbannu tanaafu namoonni maallaqa guurtan lafa arabaattis biyya lafoota obboleeyyan keenya biyya arabaa jirtan biyya Ameerikaa biyyoota Kanaadaa biyya adda addaarraa lafoonni bakka jirtan hundarraa warri maallaqa maqaa wallootiin baatii takka duraa fi kanatti guursisnee fi san duraas guursisne amata kana keessa tara lama maallaqa guursisne tara lachuu maallaqa guurree goofandimii harkaa qabna screenshotiin maallaqa hanga guurame harkaa qabna oduu bakka biraa hunda harkaa qabna warri san hundi gabbaatii maallaqa ilmaa maqaa wallootiin guurame dirreenuu kaayaa jenna jechuudha saaxilamuu qabdan maqaa keessaniin maallaqni guuramuu qabuli amma eegaan guyyaanan dubbadhee booda ammaas wanni nuti barbaannu deetii maallaqni guyyaa maallaqni itti ergamees risiita irratti harkuu barbaannaa jechuudha risiita gubbatti eegaanan dubbadhe maallaqa walitti cartanii ergitanii akkana yoo jettanis maallaqni dhaquurraa haajaadha nuti ammoo guyyaan ilaalla jechuudha guyyaan ilaalla silaan dubbachuu baadhee hambifachuuf yaatanii jechuudha saniifuu ulii maallaqni akka isin hin guuramne isin dura dhaabbannaa jechuudha isin dura dhaabbannee falminaa jechuudha isin dura dhaabbannee qabsooynaa jechuudha maallaqni to the beneficiary abbaa maallaqni barbaachiseef sirriitti nama saniif dhaqu qaba karaarraa mammaquun qabu naggada ta'uun qabu ifiif 1,500 erganii maallaqa kaan hambifachuu dantaa fiitiin bahachuu fadhii fiitiin oolfachuun tasuma maqaa wallootiin hin danda'amuu jenna jechuun booda tasuma tana keessa ergamtoonni addaa kan maqaa mootummaa bakka adda addaatti jaarmaya shaneetiif waajaaruudhaaf kaatanii isinii milkaa'uu didee wallo keessatti habaqaalaa deemu jirtan maqaa goofandimiitiin maallaqa guurameen warra walloo jiru gowwoomsuudhaan warra walloo jiru obboleeyyan keenya sobuudhaan karaa qabsootti akka deemu maallaqa kana shanee isinii erge jechaani ittiin taphachaa na edaa mootummaan nu quban qabdu edaa ummanni keenya nu quban qabu ja'anii akkaaniif ummanni gara shaneetti achi isaanuma kanaan nu quba qaba akka ja'aniif maallaqa kana dhaabaa isinii erge jechaa ergaa gargaarsa jechaa nama keenya irraa guuraa nurraa guuraa ammoo kan isinii erge dhaabaa shanee jechaani ummanni keenya dogoggoree hokkora addaa lafa magaalaa yaa'iidha wallo keessatti akka dhaabbattu taasisu irratti warra shoora guddaa taphachaa jirtanii jira warra adde xayyibaa itti aantu pirezidantii ta'uudhaaf hirriiba dhabdanii hanga isin irraa buututti irra duulaa turtan warra jeneraal Kamaal aangoo qabachuu isaatiif hirriiba dhabdanii hanga inni irraa buutti irra duulaa turtan warra obbo Lammaa Magarsaa aangoo qabachuu isaatti hirriiba dhabdanii hanga maayyitti irra duulaa turtan warri Dooktar Abiyyi aangoo qabachuu isaatti hirriiba dhabdanii hanga maayyitti hanga ammaatti irra duulaa jirtan turtan fadhiin teessan maqaa Oromootiin qabsoo Oromoodhaa hongeessuu fi nayaa Oromoodhaa tana naggada keessanii fi jaalala teessaniif oolfachuudhaaf malee dhugaa ilmaan Oromootiif dhaabbachuurraa kan ta'in ummanni Oromoo guututti hubachuudha qaba jechuudha beekuudha qaba mootummaan naannoo Oromiyaatii fi federaalaatiis nulleen quba qabna waan hoggansoonni san hidhamaniif warra ala kanaa waan kana hojjechiisaa jirus quba qabna warra biyya keessaa waan kana qindoominaan gaggeessaa jirus quba qabna isinii biyya alaa jirtan kun ammoo this is my last warning dinni namaa iyyitiin isinii kannaa jechuudha duruu dinniidhaan namaa kannaan hogguu dinnina san itti fayyadamte siin dhiisa yoo dinnina san ittiin fayyadamin ammoo siin saaxilaan abbaa feete sin sodaadhu jechuudha rabbi malee abbaa fadheen sodaadhu dantaan tiyya Oromoo hongarraa oolchuudha dantaan tiyya hattuu Oromoorraa eeguudha dantaan tiyya nama Oromoo gowwoomsu Oromoo garsiisuudha dantaan tiyya nama Oromoo fadhii isaatiif oolfachuu barbaadu Oromoo garsiisuudha dantaan tiyya tanaa jechuudha bu'aan tiyyaas tana tirfiin tiyyaas tana jechuudha warri tanarra bobbaatanii dalagaa jirtan halkanii guyyaa dalagaa godhattanii caasaa garagaraa ijaartanii ala kana biyyatti maallaqa ummanni gargaarsaa uume hundaa'u tooftaa garagaraatiin lafa adda addaatti ergitanii
ummanni akka yaa'ii keessa seenee walloon magaalaa yaa'ii, magaalaa rasaasaa, magaalaa du'aa, magaalaa hidhaadhaa, magaalaa reebichaa, magaalaa hirriiba dhabuudhaa, magaalaa araraafamaa akka taatuuf dalagaa jirtan halkanii guyyaa adabadhaa isin hin jenna jechuun warri ala kana jirtan. Adabachuu baattan isin saaxillaa jechuun arraa booda. Ni beeyna maqaa keessan harkaa qabna. Waan isin godhu jirtan. Nama isin maallaqatti ergu jirtan hunda harkaa qabna jechuudha. Nama isin silkiidhaan dubbistan hunda harkaa qabna. Nama isin ajajatti kan nu jirtan hunda harkaa qabna. Adabadhaa isin hin jenna jechuudha. Tan sani alaa obboleeyyan keenya kan walloo irratti araraafama fadhe halee sin ayyamne arraa sin ayyamnu. Boruu sin ayyamnu jechuudha. Tanuma teenya. Ilmaan Oromoodhaa kan walloo dhiiga keenya. Foon keenya. Lafee teenya. Ija teenya. Tuqaa isaanii tasuman fudhannu jechuudha. Mootummaan roorroo isaanirra deemtu yoo irraa itti use callisee halaalu taate nuufi mootummaan walibba. Yoo roorroo isaanirra deemtu kaniifi mootummaan dhaabsisuu hin dandeenya taate ummanni keenya if dandee akka firraa dhoorku taasisnaa jechuudha. Waan qabnu hundaan cinaa dhaabbanne. Miidhamni isaanii miidhama keenya. Araraafni isaanii araraafama keenya. Tuffatamuun isaanii tuffatamuu teenya. Waa hubadhaa tana keessatti Oromoon. Warra tana naggate godhatee deemu jiruuf gizee hunda laala. Warra ishuu godhatee waa hundarratti utaalee bobbaa gala waan kanaa barbaadu warra jeequmsa barbaadu. Kaataalisti ta'ee warra hojjechuu barbaadu jechuudha. Warra Oromoo tana waliin naquu barbaadu. Warra milkaa'uun Oromootuun hirriba dhorkaa jirtu. Warra adeemsi Oromoo kan ammaan tana irra jiran kun garaa raasaa jiru, dhiiga yaasaa jiru. Dammaquu qabdaa jechuurratti. Sabboonummaan Oromoodhaa ta akka namarra dhaadannuuf nu kakaastu sabboonummaadhaa miti. Dhageeffadhu guurii gurraa fudhadhu. Sabboonummaan Oromoon namarratti akka dhaadannu nu kakaastu sabboonummaa miti. No. Yoo sabboonummaa barbaaddan lafa jala jaaraa. Sabboonummaa Oromoo lafa jala dagaagsaa. Lafa jala guddisaa. Akka nuti namarra dhaadannu nu barbaaduun. Akka nuti namarra boonnu nu barbaaduun. Akka nuti namaa walloon nu barbaaduun sabboonummaadhaa miti yaa Oromootiyya. Yaa'ii barbaadummaadha. Hufinsa sabboonummaadhaa miti. Warreen asirra waa barreessitan ka garagaraa. Warreen waa dubbattan ka garagaraa hundinuu adeemsa gootan hunda iftiin xaalaa isin hin jenna obboleeyyan keenya. Sabboonummaa Oromoo tuqamee jechuudhaan naasostitanii nama kana rifachiistanii wayii kaasuudhaaf jarjaruu dura sabboonummaan Oromoo maalii beekuu qabna jechuudha. Maaliif iddaaniifis maqaa sabboonummaatiin Oromoo yaa'iidhaaf kakaasuurra sabboonummaa Oromoo tana maa biyyarra yaatanii Oromoon barsiisne deemtanii. Ma biyya adda addaa dheeyxanii akka Amaarri marii godhutti isinis mariin goone. Hawaasa keessan maan mari'achiisne. Konferensii Iskindir Naggaa kun bar ta dhugaa. Amma President Maamee waan laaftu jira isin fakkaataa fi I'm proud of him uummanni godhu jiru tana. Ansilaa biyya jiraadhee niin fadha waan san godhu. Sirri jira President Maamee mee hayyuu kamiitu gabbee anaatu baalaadaraadha jee yaa'ii uumuu jira. Oromoo kana namoota kanaa barbaanna nuti. Teessaniituma waan Iskindir Naggaa godhee fi waan namni biraa godhe irraa alala guuraa oolurra waan ummanni godhu maa yaataniin goone. Idda hoggansa keessan irra bobba'aa ooltan. Idda hayyuu keessan bakka harkattanitti ableedhaan cirtaniif jalaa kuffisuu feetan. Maaf waan ummanni biraa sabboonummaan waan ati taate waan namni biraa godhe atis godhuu danda'uudha. Sabboonummaan namarra dhaadachuudhaa miti. Namni akka ati namarra dhaadattu barbaadu. Namni akka ati namarratti hancufatuuftu barbaadu. Sabboonummaan amma shaneen deemtuun. Sabboonummaan Dooktar Ittaanaan deemuun. Ha akjay namarrattu fi yoo bar ana Oromoodhaa akjay namarrattu fi. Ana Oromoodhaa bahi ganda kana keessa. Ana Oromoodhaa baha Finfinnee tana keessa. Ana Oromoodhaa baha Adaamaa tana keessa. Ana Oromoodhaa baha Harargee tana keessa. Ana Oromoodhaa baha Arsii tana keessa. Ana Oromoodhaa baha Walloo tana keessa. Ana Oromoodhaa baha Illibbaa Bur keessa. Ana Oromoodhaa baha Mattuu tana keessa.
أنا رمودا بها جماتنا خيسة أنا رمودا بها بورنا خيسة أنا رمودا بها ولقا خيسة أنا رمودا بها جوجي خيسة أنا رمودا بها يتي يتي كان مرة تفتو تسيخ خاستو تنسبون ما دامتي هاتوما تنسبون ما دامتي أنا رمودا بر يتي مرة يتي تفون سبون ما دامتي يا إداف سيخ خاسون سبون ما دامتي no sabboonummaan tooftaadhaan nuti wal qixa jettee nama biraa if jaalachiisuu danda'udha. Sabboonummaan nama biraa haada firra dhooytee if jala harkisuu danda'udha. Sabboonummaan akka namni si bira baqatu if taasisuudha. Sabboonummaan akka namni sirra quufa qabaatu if taasisuudha. Sabboonummaan akka namni sin shakkine if taasisuudha. Eenyummaa keetiin Oromoda deisa akkamitti jettu if taasisuudha buudha. Sabboonummaan Oromoodhaa sasan bira deisa akka namni jedhu taasisuudha. Sabboonummaa hiikkaasii wallaaltaniitii miti. Ummata keenya taphachuu immoo alhamdulillah lubbuun jirraa isinitti hin dhiisnu. Yaanu malee isinitti hin dhiisnu jechuudha. No sabboonummaan isin yaatani namni Itoophiyaanistii irratti bara qabsoo amata 45 fi 50 guutuu leencoo lataa takkaa balaaleeffatee hin beekne. Hanga leencoo lataa abaa'oo keessa taa'ee nu hongeesse maqaa Itoophiyaa takkittii barbaaduuf. Leencoo lataadhaa Itoophiyaa Oromoon keessa walqixxummaa harkattuu barbaadaa ture. Akka karoora leencootti karoorri leencoodhaa amma galma gahee jira. Karoorri leencoodhaa galma gahee jira. Maaliif gaafa jaarrat dhaqeerraa eegalee hanga ammaatti Itoophiyaa keessatti Oromoon mirga harkachuudha. Itoophiyaa keessatti inumaa karoora leencooti ol deemnee jirra jechuudha. Maaliif Itoophiyaa ka bulchu jiru Oromoodha. Akka karoora leencootti namni leencoo lataa takkaa homateen beeyne haganni qabsoo teenya laamsheesseef haganni Itoophiyaa jalatti mirga keenyaan nu jiraachisuu barbaadeef haganni Oromiyaa waloboomte nu harkaa balleesseef takkaa homateen beeyne mirqaanumaa fi hamilee ittiin gabbee Dooktar Abiyyi homatuun qabu jechuudha. Yoo gandummaan khiyyaa mitiif taate malee yoo qeetiyyaa mitiif taate malee yoo warra keenyaatu aangorra hin jirreef taate malee yoo aangootu naafis hin qoodaminiif taate malee yoo dachiitu naan kennaminiif taate malee yoo ambaasaaddaraan hin tahiniif taate malee yoo niifi investimentii shaakkisoon naan kennaminiif taate malee yoo san taate malee namni fireewummaa shawin komateen beeyne namni leencoo lataadhaa homateen beeyne Dooktar Abiyyi irra homachuu numan danda'uu isin hin jenna. Tanaaf Itoophiyaawinnatiin isin ooftan takeessisii Oromoo walqixxummaa jettee deemtuun san tanutti gowwoomsu yaatanii malee tatti bilisummaa nuuf fiduu yaatanii miti. Nuti gaaza rabadhaa isin kibriita isiniin taanu ummaan Oromoodha. Gaaza akka feetanii rabadhaa kibriita isiniin taanu. Dhaamsi keenya guddaan ilmaan Oromoo wallootiif iftaha. Kalee iftaataniiti bara 400 guutuu ilaa arraatti jiraattan. Kalee iftaataniiti roorroof irraa dhorkaa turtan. Kalee iftaataniiti arraafama isinirra dhufu hundaa'u ifirraa ittisaa turtan. Kalee iftaataniiti qabsoo gaggeessaa turtan. Tumsa tokkoon ala iftaatanii warri kalee iftaatanii qabsoo gaggeessaa turtan hundinuu ilma obboleeyyan keenya khawwalloo ammallee iftaatanii kayaatan balbaannaa jechuudha. Shayxaana shaneedhaaf irraa eega, shayxaana numaleedhaaf irraa erga, warra maqaa wallootiin maallaqa guure, maallaqa isaan guuran hundarraa fudhadha, rasaasa keessan itti bitadha, qawwee teessan xaragadha, qophaa'a abbaa isinitti as deeme mataa keessa dhawa, abbaa isin roorrise mataa keessa dhawa. Warra isin keessa taa'e immoo gabayaa yaa'iidhaa isinii uumuu barbaadu. Warra ifi biyya alaa taa'e makiinaa ooffachaa dalagachaa niiraa isinii guurramte ifiifis isinirraa qooddachaa sheeriin kaampaanii
maqaa keessaniin amma niiraa guurratee rakkina isaatii fi irrina isaatti guuttachuu barbaadus firraa eega. Warra maqaa keessaniin naggada adda addaa oofuu barbaadus firraa mura. Warra isinii fi mootummaa waliin naquu barbaadus firraa eega. Isii tana qofaan mo'achuu dandeessan jechuudha. Isii tana qofaan injifachuu dandeessan. Isii tana qofaan fuulla'uu dandeessan. Tumsaanii miti amma 400 guutuu kaas geessan. Amantii teessan jijjiiruu diddanii. Eenyummaa keessan jijjiiruu diddanii. Iftaatanii, boontanii, oromummaa keessan ol qabattanii wanni as geessaniin ilmaan walloo maqaa taataniif. Ilmaan oromoo maqaa taataniif. Maqaa ifirratti abdattaniif. Ganda keessa an wallo jee warra isinitti himatu namoonni tokko zamana kana beeyta namoota tokko jira. Kaana dhiyaachuu barbaadu ganda keetittiin dhaladhee baraanis ganda keetiin aan jedhu. Wallottiin dhaladhee jaanii naggada biraa keessa isin hin naqin. This is my message. Achittiin ambar shanyiin tiyya walloo, abbaan kiyya walloo, maarreen kiyya walloo, adeerri kiyya maarreedha, maarreen kiyya maarreedha jaanii naggada roorroo keessa akka isin hin nayne firraa eegaa isin hin janna jechuudha. Tana sirratti firraa eegaa. Akkatti nama cabsaniitu akkasi, akkatti nama goggoomsaniitu akkasi. Isii tana beekuun barbaachisaadha. Tumsi obboleeyyan keenya wallootiif goonu yoomiyyuu itti fufaa jechuudha. Hin dhaabbatu. Mootummaan naannoo Oromiyaatii fi Federaalaatis warra hidhame kana gabbaatii tanaaf hidhame jaati nu hima. Nuti quba qabna waan hidhamaniif. Ragaa gaadha qabna. Odeeffannoo gaadha qabna. Ragaa gaadhaa fi odeeffannoo gaadhaa haalan dubbannuuti. Mootummaan naannoo Oromiyaatis, mootummaan Federaalaatis gadi bahaati. Warri aangoorra jiru kaa fuudhamee hidhaman hundinuu sababni isaan hidhamaniif kana jaa ummata Oromootiif hima ummanni Oromoo ni beeka. Beeynaan ammas maa mootummaan nama hidhame kanaaf hin dubbanne bakka jettu ofirraa cuftanii jechuudha. Callisina gabbaa himaa ummatatti. Wanni hineef jara kana waan akkanaa godhu jiranii ijaa himaa dhugaa jirtu. Yoo amaarri fuudhee himaa tanaaf hidhamanii jaati dhugaa jirtu ummataaf lafa kaaya. Hogguu dhugaa jirtu ummataaf lafa keessan ummanni nu hubata. Yoo dhugaa jirtu ummataaf lafan keenya mootummaan naannoo Oromiyaadha akka waan ummata tuffattanii ummataaf waa ibsu hin barbaadini fakkaatti namatti. Nama ummata Oromootiif sabboonummaan qabne laalaan qabne nama fakkaatti. Nama hadooddi ilmaan Oromoo ukkaamamu jiruuf hin qabne nama fakkaatti. Gabbaati explain it. Hima. Don't give a chance. Yaroon kannina gizee rakkoon takka uumamte maal godhu jira namichi communication bureau jaanii irra taa'usan kaan ariine gaaye. Namicha shanee irraa ariine. Dr. Chichanu maleedha ka shanee ka communication bureau irra taa'usan ariine. Kaammachi irra dhufee maal godhu jira. Hogguu wanni takka taate gabbaa ibsaan ummataaf. Ummanni gizee dhageessan fudhata. Ummanni isin dhaga'uudhaaf qophiidha. Ummanni isin jala deemuudhaaf qophiidha. Isin wannummaan ummatarraa qabdan tana dhiisaa gabbaa himaa ummatatti. Wanni waan kana ta'eef tana dhugaa himaa ammas. Hijibaa miti. Dhugaa. Namni dhugaadhaan deemu ni moo'ata yeroo hunda. Yeroo hunda numa moo'ata namni dhugaan deemu. Dhugaa qofa himaa. Hijiba keessaa dhiisaa siyaasaan naqinaa keessa. Dhugaa qofa himnaan ummanni ni fudhata. Tana godhaa isin hin jenna mootummaan naannoo Oromiyaadha. Lammeeffa Dr. Biraanuu Naggaadhaa kaleessa moodeen gadda waa dubbatee jira. Waan inni dubbate tana takka takkaan keessa deemee wal hubachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Tana keessatti waan hubachuu qabnu guddaatu jira. Biraanuu Naggaadhaa hogguunii fi waan kanarraa haasa'u. Biraanuu Naggaadhaa eenyuu laaluun barbaachisaadha dura. Biraanuu Naggaadhaa hogguu waan kanarraa haasa'u. Inni eenyu dantaa qabaa waan Oromootiif. Viidiyoon kana dhageeffadhaa waan inni jedhu. በአንድ ወቅት ምናልባት ታውቁ ይሆናል ምኒልክ ቤተ መንግስት የሮ ተከትጃ ሚውዚየም ለማድረግ ቤተ መንግስት ምኒልክ ሙዚየም ጎዱዳፍ ወራ አፋን አማራ እንደገኘፍ ሁጂ አዳዳቱ ወጀተማ ቱሬ እና እዛ ያ እንትን ለመጎብኘት ሄጄ ነበር። ገና አላለቀም። አይ ቲንክ ዋንሰን ዳወቹዳፍ ደቄቲን ቱሬ ዱምኔያ ኢትዮጵያዊ ገብቶ የሚጎበኘው ቦታ ኢትዮጵያን ሁንዲ ሴኔቲ ላሉ ደንዳያ ቦታው ላይ ዳወቹዳፍ እንትን ያ ዙ ነው
ወደ 27 በኢትዮጵያ ብርቅዬ የሚባሉ እንስሳት የሚኖሩበት ኢትዮጵያውያን ገብተው የሚያዩበት ብዙ ነገር ተሰርቷል። በአንድ ታች ሁለተኛ የድሮ ይሄ አጼ ምኒልክ ግብር የሚያበሉበት ትልቁ አዳራሽ በአዲስ መልክ ተሰርቶ ሰምታችኋል። እዛ ለመብላት ነው 5 ሚሊዮን ብር የከፈሉት በዚህ ሰሞን በከምኒልክ ግብራት ጉሩ መልክ የድሮ ቅርጹን እንዳያዘ ተቀምጦ ተሰርቷል። አሁን ኦልሞስት ፊኒሽድ እና እዛ ስገባ ለማየት asirratti wayin isni ibsu barbaada. Awwan Dr. Birhanuun jedhe dura Dr. Birhanuun eenyu ta'ettu laalu qabna. Laal waan namni dubbateef react godhuu dura namichi dubbate kun eenyu laalu qabna dura. Yoo namichi dubbate kun eenyu laalu baanne waan inni dubbateef react goonu taate khalatu dandeenya. Reaction keenya wrongi ta'uu danda'a jechuudha. Siyaasaadha. Dr. Birhanuun nama Itoophiyaa takkitti uumuu barbaadu. Irra walii gallaami. Dr. Birhanuun nama alaabaa Minilik nurra dhaabuu barbaadu. Aranguwaadee biicaa qayyii. Dr. Birhanuun nama olaantummaa Oromoo balleessuu barbaadu. Dr. Birhanuun Gimboo Sabaatti ture. Dr. Birhanuun Iskindir Naggaa faadhaa wajjin hojjechaa ture. Dr. Birhanuun warra abinni wajjin ammallee lafa jala hojjechuu jira. Dr. Birhanuun diina Oromoodhaati. Amma gaa dhugaan jirtu tana bara dheeraa kana Dr. Birhanuun wajjin ka walii gale Oromoo keessa leencoolataatiif warra isaa wajji jiran garee tanaatu walii galanii Itoophiyaa takkitti oofuudhaaf walii galtee adda addaa godhaa turan. Dr. Birhanuun Itoophiyaa takkitti tamana. Naannoo waan jaantana maqaan sii badu qabaa jaa. Dr. Birhanuun isa kana gaayyee. Namichi kun Oromoo ni jaalatamoo ni jibbaa gaafii jettu kaasuu qabdaa jechuudha. Ni jibbaa ta'etturra waliif galla jechuudha. Namichi kun Oromiyaa ni jaalatamoo ni jibbaa ta'etturra gisee Oromiyaa waan jaan dhaga'uun barbaada. Maaliif Itoophiyaa takkitti barbaada? Oromiyaa waan jaan dhaga'uun danda'uu jenna jechuudha. Tanaas tanarra walii galla jechuudha. Amma gaa Dr. Birhanuun maal dubbatee ta'etturra gisee as deebinu wahuma fadhee yoo dubbate wahuma fadhee dhugaataati fadhee kijibataati. Nuti naggada Dr. Birhanuutiif dibaa ibiddaa ta'uu hin qabnu ta'ettuti. Numaan cabsan. Amma gaa Dr. Birhanuun crisis of politics keessa jira. Dr. Birhanuun isaat firraa ariiteeti isaat irra dalagee adda bittinneessee jira warra isaati. Baardaar immoo Gondar dhaqeeti ummanni Oromoo ummanni Amaaraa alaabaa isaa gubee isaa sachi ari'ee jira. Dr. Birhanuun akkatti Amaara firratti jaalachiisuu fi akkatti Amaara fi maxxansu mala dhawachaa jira. Dr. Birhanuun Oromoon yoomiyyuu jaalachuuf akkan teenyee fi hoggansa isaa akkan barbaanne Oromoon ni beekama. Saniifuu warri Dr. Birhanuun ammalleef jaalachiisuu qabu ummata Amaaraati. Warra Itoophiyaa innitti amanu sanitti amanu. Saniifuu Dr. Birhanuun waan Amaara gammachiisaa dubbachuu qaba. Minilik waan Amaara gammachiisaa keessaa takka. Akka Jeneraal Waaqoo guutuu gisee maqaa kaaste Oromoon gammaddutti. Akka Soreessa Jaarraa Abbaa Gadaa gisee maqaa kaaste Oromoon gammaddutti. Akka Mul'isa Abbaa Gadaa Oromoon gisee kaaste gammaddutti. Akka Elemoo Qilxuu maqaa gisee kaaste Oromoon gammaddutti. Akka Usmaayyoo Muusaa Oromoon gisee maqaa kaaste gammaddutti. Akka aniifi Jaalladii Gammadaa Oromoon gisee maqaa kaaste gammaddutti. Minilikis maqaa gisee kaasan Amaarri ni gammada. Wanni Minilik godhee fi warri jarri keenya godhe immoo waladda. Jarri keenya qabsaa'ota haqaati. Minilik gabroonfataa dabaati. Harma muraadha. Harka muraadha inni. Dhala namaa roorrisaa ture. Ammoo jarri ni gammadaa jechuu gisee maqaan Minilikkee. Saniifuu Birhanuun waan Minilik tana dhaadheessee haasa'uudhaan Amaara gammachiisuu takka. Lamada
Dr. Abiy irratti Dr. Abiy karoora kana qabaje Oromoo dallansiisee kaasu ni beekan Oromoon Minilik ni jibbiti beekamaadha. Amma Minilik qabrii jiru if beekuun dhabu. Akka Oromoon dhagaa isaasan haawultii isaasan diiguu teessu Minilikuu if beekuun oolu booda. Qabritti booda Oromoon ni diidi. Saniifuu Biraanuun ammaan tana kursii qophooytee taa'u jirtu jira jechuudha. Beeta mangistii san keessa ta Minilik jaamte tanarraan qaama Minilik tolchee irra kaayaa. Ta Hayila Sillaasee irratti illee tanaan tolchee kaayaa. Ta mangistuu irrallee tanaan tolchee kaayaa. Jeeti Biraanuun dubbata. Biraanuun haasawa isaa maaliif waan Mallas keessatti ni dayni. Mallas illee tolcheetiin kaaya maan jeen Biraanuun. Waan hin jeeniif qabaa jechuudha. Maa Mallas irraan eegalin. Nu bitachuu barbaade jechuudha. Nu butachuu barbaade jechuudha. Minilik irraa wanni eegaleef. Maa mangistuu irraan eegalin. Nu dafee butachuu barbaade jechuudha. Warra dafee butamu ta'uu nu baran. Warra dafee gabbee nama isaarra bobba'u ta'uu nu baran. Warra dafee gabbee nama isaa xiqqeessu ta'uu nu baran. Warra osoo dubbii addaan hin laallanne walirra bobba'u ta'uu nu baran. Yeetin ficciu duqeetu naamciu akka abaarri baanu sani walin naqii dunaa baasiidhaaf walin nu naquudhaaf ajandaa kan na dhufe jechuudha. Okay, nuti akkamiin afaan Dr. Abiy irraa hin dhageenye akkamiin Dr. Biraanuu Naggaa amannee waan inni dubbate Dr. Abiy irra bobbaana. Mee akkamiin ulaagaatamiin Biraanuu Naggaa amannee Dr. Abiy irra bobbaana. Yoo duraanuu mata dureetti bobbaanuun dhabnee eeggachuu jiraanne malee. Yoo duraanuu akkatti Abiy arrabsinu mala dhabnee ajandaa eeggachuu jiraanne malee. Mee akkamumaan akkami garaan Biraanuu Naggaa si amane Dr. Abiy si shakka. Adana naa deebisaame garummaan garaan Biraanuu Naggaa waan dubbate irratti quufa si ture. Akkamitti Dr. Abiy si shakke. Doesn't make sense jechuudha. Ma'anaan qabaattu jechuudha. Tanaafuu gorsi xiyya. Biraanuu Naggaadhaa hamilee Amaaraa kaafachuudhaaf Amaara if jala hiriirsuudhaaf walidheenyaan Abiy hojii qabu garsiisuudhaaf gama biraatiin Oromoo Abiy rakkaasuudhaaf ammallee fonqolcha mootummaa kabiraatiif warra qophaa'aa jiran Biraanuu Naggaatis Abinnis Iskindir Naggaatis. Iskindir Naggaa gara Dr. Biraanuu Naggaa keessa jira. Iskindir Naggaa TV Biraanuu Naggaa wal quba qaban. Dantaan isaanii galmi tokko. Qixuma Iskindir Naggaa Biraanuun wanta Minilik jaalatu Biraanuu Naggaallee Minilik jaalata. Itoophiyaan Iskindir jaalatuu fi Itoophiyaan Biraanuun jaalatu takka. Arragaa warri Dr. Biraanuu tana dubbate jee Dr. Abiy irra bobba'u. Borummaas Iskindir Naggaatis waan Dr. Abiy gizee dubbate irra bobba'uudhaaf qophooytanii jirtanii jechuudha. So ogguu walirra bobbaanullee reasonable haa taanu. Keessattuu warra namni isin dhageeffatuu fi warri namni isin hordofu reasonable haa taanu. Maaliif nama nuti waan dubbannu irratti dogoggorsiisu malla. Nama karaa malee oofu malla. Warri asirraa laayivii dubbattanii fi warri waa barreessitan hundinuu waan goonu irratti accountabilityidhaan haa goonu. Warra dantaan siyaasaa harkatti turrooytee nyaanni hoteelaatii fi farshoon hoteelaa mataa zau gootee amma bakka jiraniif dammaqee taa'u jiru jira. Finfinnee tana keessa hoteela adda addaa namu hoteelli kireeffameef farshoo akka fadhe dhuga nyaata akka fadhe nyaata eessa jira maali jira warra amma if gaafachuu jiru jira. Eega gaafattii galan dheebuu farshootii fi nyaataaf irraa baasaniiti samaal godhu jirraa hoteela keessa amma if gaafachuu jiran. Amma warra if gaafachuu jiru jira. Waa takka wanni isaanitti jiran. Rafuu nyaachuu ka'u farramu. Rafuu nyaachuu ka'u farramu. Wanni isaanitti jiran tanuma. Warri kun hundi amma eessa jirra jeeti kaayi. Saboo jarri kam nu goggodhe. Jarra keessanii duma nyaata dura kaayanii
wanda dalaga jira abiyyi fi lammaanii fi gareen isaanii hojii jiran jarri umatti jiru rafu jira jarri callisee wanda isaan gargaaruti islaama bar tiimii taphachuu barbaadanii hoggus Iskindir Naggaa achi waalaaqu maadhaabni biraa gabbee asii wallaayne finfinnee yenyaanaat ay gabbaanii finfinnee yenyaanaat maan abbaatu no kaza maan jenne dhaabotiin hayyootiin adda addaa gabbaanii dalagaa dhiisanii callisanii maataan abiyyumaa fi lammaa fi jara kana eeguu irratti duulumaa barbaachisa warri ni barranna jau warri wayii beeyna jau biyyarra deemaa ummata oromoo gurmeeysaa jaara haasawa gargaara abiyyi laal namni gabroome ba'aa gabrummaa isa yeroo takka firraa buusuu barbaada I understand that naaf galasan namni gabrummaa jala ture ba'aa gabrummaa amata 150 tana taruma takkatti difirraa godhee bilisoomee mul'atee nama keessaa ol dheeratee ifarkuudha barbaada nama kana hunda if jalallaaluu barbaada siyaasaan ammoo akkasin taatu ba'aas takka takkaan firraa buusta nama keessaa ol dheerattee akka namni ol silaalee hay nu bira ol kute siin ja'u sin taatu nama keessattis gabbuutee akka namni nurra gabaabaadha jee si tuffatu sin taatu qixuma namaa deemta ba'aatee firraa buusaa tadhabde fudhachaa ba'aatee firraa buusaa tadhabde fudhachaa yoo nama keessaa ol fagaattees hay nu bira ol kute jaanii sirra ka'an yoo nama keessa gad lixxees nurran jiru jaanii gassi dhawan namuma wajjiini qixa namaarra taatee siyaasaa oofaa deemta warri kaan deemaa gargaara dalagaa gargaara afaan oromoo har'a tigreenis ni dubbatti bar gurbaa wallisaa tigraay nagarree sirbaa libirraa akka godhu afaan oromoo dubbate hunda oromoon seeyna afaan oromoo dubbate hunda oromoo seetaniin gowwoomina warra afaan oromoo bulbula haasa'u hallayyaa si naquu deemu jira dubbii ati harkatte tana hirriiba dhorkaa jirtu jira jijjiirama ati harkatte kana hirriiba dhorkaa jirtu jira funfannee beeyna namoota akkasii we know them ni beeyna beekaa callisnee yaana malee bakka garree hunda funfannee beeyna funfannee firraa eeguu danda'u qabdaa jechuudha yeroon amma nuti jirru yeroo walii tumsinu malee yeroo walirra kaanuu miti haasawan jirre ka daqiiqaa 2 fi 3tiif duula walirra gaggeessu footoo wal gargalchu maal gargalchu si beekaa jechuudha manni si baree jira xiqqoo dura darbii fi faawal nyaattu diduu qabnaa jechuun nuti haqarra diduu qabna dhugarra diduu qabna gargaaruu qabnaas amma warra biyyatti ilaa ammaa gale dhaaboota ilaa ammaa biyya gale hundarra maammee kanaatu Dr. Abiy gargaaru jira dhaaba biyya gale kana hundarra hayyuu biyya gale kana hundarra goofata fakkaattii wanni president maammeen godhu jiru kun goofata fakkaattii ammoo tanumaatu hirriiba dhorka jira dalaga jira amma mucaan san anillee maallaqa niin ergaaf isinilleen ergaaf jabaadhu jaan jajjabeeysa hoota bareedaatti bitadhu karabaattaa bareedaatti bitadhu oofi dalagaatti jirtaa jaa hamilee kannaaf isaaturra jira dhaaba ilaa ammaa biyya galeerra ummata ilaa ammaa biyya galanii taa'u jiran hoteela taa'u jiran hundarra isaatu ummata bucbuccee keessa kaasu jira osoo namoonni silaa beekaman gurguddaan waan akkanaa kana eegalanii gargaarsa guddaa Abiyyi taati bar ummatuma oromootu walitti qabanii finfinnee san keessatti afaan keenya federaala ta'uu qaba jaanii haasawa marii garagaraa maan gaggeessine Abiyyi maaliif afaan oromoo federaalaan goone jaanii isarratti dhiibuurra hayyoonni ummata oromoo yaammatee afaan oromoo afaan federaalaa ta'u malee biittitu ni diigamti jee hayyuun oromoodhaa ka garagaraa maan haasoyne hogguus Abiyyiif karaa tolchuu jirtaa jechuudha aboo ummanni oromoo dubbii tanarratti addeeffate ummanni oromoo dubbii tanarratti mararfate afaan oromoo kana federaala yoo goone malee ummanni nukkaa afaan oromoo kana federaala haa goonu akka inni jee karaan isaa mijaa'uu godhu jirtaa jechuudha siyaasaan mala tooftaadha teesseetuma inni maan goone gizeettuun isa namarra rakkaasuu deemta jechuudha isa diinatti heddummeessuu deemta isa kuffisuu deemta hijibdu hunda yoo feetan gargaaraa cinaa dhaqaa ummata oromoo yaammadhaa afaan federaalaa yeroo gabaabaa keessatti federaala ta'uu baatu nuti yaa'ii kaasna ummanni keenya ibidda balbalchina samii dachi deebisna dachi samii deebisna jaa dhaadadhaa ummata yaama isa fittin harkisina
hoggosu manni kana jiraati dubbii tanaaf irraa guunnuu innilleen ja'a jechuun karaa tolchitee fi jechuun waliin gargaartan waliif karaan baaftan hundi keenyaa teenyeetuma yoo Dooktar Abiyyi fi Lammaadhaa fi Shimallisii fi Addisuu eeyne teenyeetuma warra komatu yoo taane kan daleeyne akkamiin waan barbaannu guuttachuu dandeenya. Gaafiin Oromoon deebine yenna tatteenyeetuma mana keessa gaafiin Oromoon deebine een deebine maal godhu jirta gaafii Oromoo san deebisiisuudhaafati. Namichi gaafiin Oromoon deebine jettee haasoytu kuni fi barreessitu kun gaafii Oromoo deebisiisuudhaaf maal godhu jirta. Eega komachuudha wanni ati godhu jirtu maali? Akka ummanni biraalleen sabni biraalleen gaafiin Oromoo haa deebituu jiru mee maal gumaachite? Maali wanni ati gumaachi ati goote? Eega teessee Abiyyi komachuudha. Eega teessee qeyroo lolaa kaasuudha. Eega teessee yaa'iidhaaf ibidda qabsiisuu barbaaduudha. Akka Guraageelleen gaafiin Oromoo haa deebitu jettu mee maal goote? Akka Amaarri yaa'iin akkan kaane gaafiin Oromoo haa deebitu jettu mee maal goote? Akka sabaa sablammiin hundi afaan Oromoo afaan federaalaa godhaanurraa biitiituun akka bittinnooyiturra ja'an mee maal gumaachite? Teessee Abiyyi komachuu malee. Miliyoonni 50 hundi taa'ee yoo Abiyyuma eege akkamiin galmaga? Akkamiin finxaba? Nuu walit jiraay gaafiin teenya deebuutti hin jirre gurrassi calawu. Nuutu hojjechuutti hin jirre gaafiin teenya deebuutti hin jirre gurrassi calawu. Nuutu isa gargaaruutti hin jirre gaafiin teenya deebuutti hin jirre gurrassi calawu. Nuyi si kataa'ee barreessu si haasee komatu si kabaan biraa godhu nuutu isaa tumsuutti hin jirre. Nuutu isaaf dhaabbachuutti hin jirre. Isaa tumsuun isa dhaadheessuudhaa miti. Isaaf tumsuun isa faarsuudhaa miti. Isaaf tumsuun isa ol qaqqabuudhaa miti. Gaafii kan nu deebitu barbaaddu isa kafitti ni daane nuti gaafii oowwisuudha. Hawaasa keenya walitti qabnee mari'achiisnee harka cafee mee miidiyaa meeqaatam ka Oromootu walitti bararraan tana miidiyaan 20 ol yoo Iskindiriyaa mame miidiyaa 20 walitti qabamu 20 nu Amaaraati. Ati meeqa qabda? Maammee kun miidiyaa maglacaan kan na jeeti bar tokko dhabee tokko kun qalbii godha jaanitti dhiisan akkitti wal kuffisnu akkasi. Kun goofata jira. Irra guddaan namaa goofata furatta. No goofataa miti dubbiin itti jiru. Yoo siyaasaan sii galte. Goofataa miti. Silaamaa aktiivistoonni jajjaboon keenya warri raabaadorii irratti amma dura waan adda addaa hojjechaa ture. Silaamaa achi keessaa Finfinnee baalaadaraa mangistiin nuyi baalaadaraa fudhanne Guraagerraayis nama fittidaanii Dabuubirraayis nama fittidaanii የብሔር ብሔረሰቦች ባላደራ ጊዜያዊ ባላደራ ነን እኛ ጃኒ ፈልሜ ገለን ኢሳኔፍ እስክንድር ያይ ሴና እቹ እስክንድር ሞቱማ ወጅ ያይን ጎዱ እቹ ፍራተማ እስክንድር ገጨብሲታ እቹ ኢሳን ለቹቱ የከየተን ለቹቱ ረቲ ሄረ ባስቴ ጩፍሲስታ እቹ namni Oromoodhaa jiraachuu qaba. Iskindir hidhuudhaaf Iskindir hidhaanaquudhaaf Iskindir waan itti jiru tana guutuu dhaamsisuudhaaf Iskindir kana akka inni huliin dubbanne Dooktar Abiyyi godhuudhaaf namni Oromoo kay Abiyyi wajjin qabee hidhu yookiin wajjin qabee heerarra baasu jiraachuu qaba. Yoo Iskindiruma qofalat godhee kayidha deebisu taate Iskindirin maqaa godhu jira. Yoo waan Iskindir itti jiru qofatti heera qabaasu taate uummata Amaaraatii fi warra Iskindir deeggaru yaa'ii kaasu jira. Eeggachuu feesisa siyaasaan. Tapha feesisa siyaasaan. Toofta feesisa siyaasaan. Butamanii waa dalaguudhaa qofaa miti siyaasaan. Gargaara. Jarjartanii namarratti hin bobba'inaa. An Feesbuuka tokko fa'aa hangaan shakkuutiin ga'e. Isa dhugumaan nama kanaa jee. Namoota tasgabbaa'ee waa barreessu. Namoota waa dalaallatee waa barreessu. Namoota hin jarjarre ka adda addaa isaanii waan jarjaruun harku jira jechuudha. Jarjara dhaabuu qabna. Ifiif walirra nama kaasuu dhaabuu qabna. Ifiif nama keenya xiqqeessuu dhaabuu qabna. Yaa'ii afeerrachuurraa dhaabbachuu qabna. Qayroo gaafiin ta'een deebine yaa'ii afeeru jirtaa warra maal godhu jirta waan biraame. Qayroo gaafiin ta'een deebine gizeettu hokkora yaamu jirta. Akka gaafiin san deebitu deem gali biyyatti. Dhaqi biyya. Yaami uummata Oromoo qayroo yaammadhu gaafiin teenya nu haa deebitu jeeti taa'i mari'adhu yaa'iin kaasin
miidiyumaan yaa marii gaggeessi jeeqi ganamaa galgala gaafii ta'e dhiyeessi teessee baatii lama gaafiin Oromoo yoom deebite Oromoo gowwoomte hay micciirii irraa fudhadhu ammaas xiqqoo teessee baatii lama Oromoo gaafiin ta'e hin deebine hay micciirii irraa fudhadhu ammaas baatii lama teessee Oromoo hay fudhadhu gaafiin ta'e hin deebine micciirii irraa fudhadhu wanni kanaa hin daleeytu gargaara maal gargaaru jirtan maal gumaachuu jirtan maal godhu jirtaniif maal hin tumsitaniif yoo kanni kufuun barbaanne yoo kanni moohatu barbaadan isaa achitti gaafii haasaa mari'achiisaa ummata akkanni kaabinee isaa walitti qabee gaafiin Oromootun isaa barra dabartee dubbiin tun kara biraan nu harkaa deemti dubbiin tun jaaqumsa nuuf fiddi dubbiin tun kufinsa nuuf fiddi dubbiin tun nagaa biyya tanaa booroysiti gaafii tana yoo deebisnee darun wayya je'ee akka nama dirqameetti gaafii deebisu isa taasisa gargaara achiin. That is politics. Akkaataan itti deemuu qabnu akkasi. Tooftaan itti yaa'uu qabnu akkasi. Siree keessaa kaaneetuma takkaayis hirribaa kaaneetuma dubbiin Oromoo galman keenya micciiri qeeroo jechaa oolu hiikkaan qabdu jechuudha. Dalagaa irraa irraftii gisee baane qofa fuuneetuma dubbiin Oromoo galman keenya micciiri Oromoo hin dalaydu jechuudha. Yoo abii ka'ee gaafii Oromootiin deebisa jee sabaa sablammii fi kaasaa jechuudha. Inni Prime Minister Oromoo timiti Prime Minister Itoophiyaati. Gaafiin Oromoodhaa gaafii Itoophiyaa irratti mataarra baasuudhaaf warri Oromoo kabiraa gaafii tana dalagaa. Sabaa sablammii 82 jiraami. Gaafiin Oromoodhaa tarra fiinxaa ta'uudhaaf tokkoffan rakka ta'es warri hayyuu ifin jettan aktiivistii ifin jettan beekaa ifin jettan hundi gaafii tana ganamaa galgala dalagaati tokkoffan rabbaasa. Hoggurri baakaanii fi walitti dhufan hunda dubbiin Oromoodhaa tokkoffarra. Namuu gaafii dhiyeeffachuu jira bara. Abiyyi arrabsuutti dhiisiiti. Qeyroo abiyyi rakkaasuutti dhiisi. Gaafii ta'e kaasuudhaan ganamaa galgala. Gaafiin ta'e tokkoffarra akka teessu taasisi. Gaafiin ta'e ganamaa galgala gisee hirribaa kan ajandaa akka taatuuf godhi. Gaafiin ta'e ganamaa galgala hoggurri baddeeman gaafii ta'e mataa keessa qabachaa. Hoggurri baakan gaafii ta'e isaanitti ammaas deebite. Gaafii ta'etiin ganamaas galgalaas garagalchi mataa isaanii. Hunda horee isaatii fi isaas. Ajandaa taatii jechu tokkoffarra dhufte. Furmaatatti kannuun akkasiin tolaaf laaffataaf isaas. Ilma Oromooti qeerroodhaan achi ga'e qeerroodhaan masaraa seene qeerroodhaan maarree ta'e jettee dhaadatte qeerroo qabsoon ati masaraattiin seente. Marre taate khay masaraadhaa micciirii baasi luqqaasi khay isaa baasi marre indalaydu kolkolummaan akkanaatu indalaydu jechuutu no indalaydu jechuudha yaa'ii warra barbaadutu kasta warra waa kajeelee dhabeetu kas godha warra fadhii faayidaa irratti hundaa'eetu kas godha warri Oromoo mo'achiisuu barbaadu immoo akkas hin godhu yoo Oromoo mo'achiisuu barbaadde akka ati itti gootu akkasii miti kata'uu qabu. Akka ati itti dalaytu akkasii miti kata'uu qabu. Akka ati itti dammeessitu akkasii miti kata'uu qabu. Akka ati itti gurmeessitu akkasii miti kata'uu qabu. Bakka lamaa sadiitti adda wal fuutee taphachuu qabdaa bara. Ijoollee teenya tawalloo baalaa daraa Gondar jettee Gondar keessatti akka kaatu maa godhuu hin dandeenye. Ijoollee teenya tawalloo kamiseedhaa ta Gondar keessa jirtuu fi Bahar Dar keessa jirtu nuyi baalaa daraan Gondarii jettee akka achi kaatu maan dalayne irratti. Asiis isaa Iskindir Naggaatis Finfinnee baalaadaraa jechuun jiraabi atiis nama Oromoodhaa ka Bahar Dar jiru fi Gondar jiru nuyi baalaadaraan Gondarii jaanii akka achi kaan. Eega Iskindir Naggaatiif mirgaa asitti taate baalaadaraa atiis Gondarii fi Bahar Darii godhu wanni si dhorku hin jiru baalaadaraa Gondarii jettee akkaataa jechuun Gondaritti. Idda yaa'ii Walloo keessatti uumtan baalaadaraa Walloo keessatti uumaata Oromoon hogganamtu. Akkitti siyaasaa taphatan akkana. Akkitti taphatan akkana. Teesseetuma Iskindir Naggaatis dhageeffachaa Dr. Abiyyis komachaa hawwaan dalayne. Akkamittaati? Hin taatu. Hai. Nama Somaaleedhaa afaan Oromoo beeku jijjiga geessitii baalaadaraadhaan jijjigattaa jiru.
nama faana dareedhaa beeku harargee isiitii magaalaa harariif anaatu baalaadaradhaa aja'uun nama afaan somaaleettis afaan oromootis akka gaarii beeku dirree dhawaa geessi baalaadaraan dirree dhawaa anaa aja'u baalaadaraa tana heddummeessi hoggus mootummaan wanni iskindiree galee badiif deemaa jirti iskindirii fi warra kana eegalee hunda tarkaanfii irratti haa fudhannu jaa iskindiriis warra kaanis tarkaanfii irra fudhata warri kaan abbaan badiidhaa iskindir maqaa taate warri kaan akkitti waa balleessitu ati akkasitti humtee iskindir balleessitee yoo baddeellee seenaa dalaydee baddee jechuudha iskindir kuchisiistee yoo kutteellee seenaa dalaydee iskindir hiisistee yoo hidhamteellee seenaa dalaydee tooftaan siyaasaadha akkasi malli siyaasaadha akkasi iskindir hiisisuus hin feetu atiis iskindir hiisistee hidhamuus hin feetu waan iskindir shoorar keessaa dalaguus hin feetu teesseetuma abii gaafiin deebisne kay micciiri luqqisi keessa qeyroo wanti ta'e badde jettee yaa'ii uumuudhaaf deemuu qofa wanni ati barbaaddu jechuudha. Kanaafuu farra Oromoo dharaa dalagaa jirtaa jechuudha gusan. Watch out jennaa jechuudha. Eeggadhaa jennaa jechuudha. Eeggadhaa dhiisaa bayyanootaan deemaa isiniin jenna jechuudha. Poleeyyan keenya eeggadhaa waan xixiqqoo akkaanii fi Dr. Biraanuu kana fuudhanii ajandaa godhatanii duula Dr. Abiyyi irra gaggeessuun nun gargaartu nun fayyaddu. Arraan tana warri isaat walirra bobba'u jira. Walirra duulaa jira. Waan sisaay ageenaadhaa je'e kana dhageeffadhaa. Sa'aadee Yusufiitu maxxansee dhageeffadhaa. እንግዲህ ምናልባት ይሄ ነገር ከተከሰተ በኋላ አንዳንድ ነገሮችን ልበላችሁ አልበላችሁ አይነት ውስጥ ነው ያለሁት። ግን አንዳንዴ ደግሞ ተናፉ ናምሲ የጉዳን ራ ዱቢ ነፍጠኛቲ ፊ አማረራ ወሬን ፈረቀብሶ ኦሮሞ ቱራኒራ ወውመፈድ ገባህኒ ኑቲ መኒፍ ነመ ኬኘረት ኡታሌ ቦቦውራ ዳበቹ ወልዶርኩ ቀብና namni keenya yeroo isaa eeggatee waan nutti hin gadi ba'u laallee siyaasaaf waan kana godhu jiramu irraa dhugaadhamu akkami jennee adda baafannee tasgabbiidhaan waan deebisnuufi dubban gargar laallachuu qabnaa jechuudha dhugarra dhaabbanne tanaafuu warri hamileedhaan kaatanii Dr. Abiyyi irratti bobbaatanii fi bobbaahaa jirtan dhaabbadhaa isiniin jenna warri mootummaa kanarrattis bobbaahaa jirtan dhaabbadhaa isiniin jenna mootummaan kun hiree Oromootii fi dhiiga qeyrootii harkaa qaba. Yoo mootummaan tun jiite abbaa mootummaa tana qabatun beeynu. Mootummaa tana tiisuudhaani dhiiga qeeroodhaa itichuu dandeenya. Tana sirriitti hubadha. Tana sirriitti hubadha. Mootummaa tana tiisuudhaan, tumsuudhaan, tinnisuudhaan, eeguudhaani dhiiga qeeroodhaa dhiiga dhangaleessan itichuu dandeenya. Moohuu dandeenya. Mootummaa tana jiisuudhaan dhiiga qeeroodhaa itichuu hin dandeenye eeguu hin dandeenye tana sirriitti hubachuu danda'u qabna jechuudha sirriitti tana sirriitti akkasitti gadhamisuu qabdi we have no choice hin qabnu filmaatan qabnu bakka filmaatan qabnu anamma jeneraal Kamaal Galchuu lubbuu tiyya tanarraa hin jaaladha sila akka jeneraal Kamaal Galchuu tiin isa aangoorraa buusuu isaaniitiin mootummaa tana ganamaa galgalaan irra duula. ganama galgala hanganan general Kamal jaaladhu ni beeytan hanganan general Kamal kabaju ni beeytan hangan general Kamalif arrabsamaa turellee ni beeytan hanganan general Kamalif namni narra bobbaa turellee ni beeytan general Kamal angorraa guyyaa buusanirraa kaasee silaa diinaan godhadhee mootummaa tana dhukaasa jechuudha gizee takka waan nuti jaalannuuf waan nuti akkaan barbaannu bakkarraa nurraa kaasaniif itti duuluun qabnu saniifuu laalaana dhagamtu obseetiin isii tana tinnisuun dhiiga qeeroodhaa san itichuudhatti hubadhee irra duulurraa if qabee tumsuuf irratti deemu jira jechuudha. Osoo akka jaalalaa taate akka jeneraal Kamaaliin jaalalaa taate akka isa nama hogganaa Oromoo nama haqa Oromoo qabu nama dubbii Oromootiif miidhame
nama dhugaa oromootiif jeneraalummaa dhiise nama oromummaa jecha araraafamee bakka meeqa dhaqee bakka meeqatti roorroon garagaraa ilmaan numaleetiin ilmaan shaneetiin irra geessee waraana harkaa bittinneessanii balaan adda addaatti buutee as ga'een hangaan isa jaaladhu rasaasa isa deemu qomatiyya tanaan fudhachuudhaaf qophiidha. Hangaan isa jaaladhu isa aangoorraa guyyaa buusanirraa kaaseetiin sila mootummaa tana tiiticha ganamaa galgala akka shaneettiin irra duula sila. Bu'aan qabdu. Gizee takka waan ati jaalattu gizee bakkarraa sirraa kaasan obsuudha qabdaa jechuudha. Dantaa dhiiga qeeroo san itichuuti jecha. Tun gaafii nama 1 fi 2 miti. Gaafii miliyoona 50. Gaafii miliyoona 50 deebisuu keessatti namni tokko miidhamuu danda'a. An miidhamuu danda'a. Akka xiyya jeneraal Kamaal jaalatu hedduun miidhamuu danda'a. Obsuu qabnaa jechuudha bakka sana. Wanni inni an obseetuma mootummaa tana tinnisuuf jeneraal Kamaal jibbeetii miti maqaa isaan aangorra jiraniif arrallee jeneraal Kamaal kiyyasani. Tumsa isa barbaachisu, wareegama isaa barbaachisu, deeggarsa isaa barbaachisu ganamaa galgala isaaf godhuudhaaf tadur daran qophiidhaa jechuudha. Kalees itti roorrifameen wajji dhaabbachaa ture, arraas itti roorrifamee wajjiin dhaabbadha, borullee wajjiin dhaabbadha. Ammoo tana jechuun mootummaa tana dhagaa irra darbee maqaa isaan gorraa buusaniif buusuun qaba. Dalagaa isaan dalagan jala deemee arrabsuun qaba jechuudha miti. Dhiiga ilmaan Oromoo san itichuu qabna. Tiyya laalaa tana obseetiin dhiiga Oromoo saniif jecha dhugaa dubbachuu qaba waan kana kararra dhoorkuu qabna. Wanni tun nu harkaa baanaan abbaa aangorra deebi'u taa'u arrabbii miti ati rabbii miti hin beeytu. Akkasuma yoo rabbitti kaamantu taate waan hagguu TV'n kun wanni live kana hagguunaan fixe taa'u naafi atiis hin beeynu amma atiis na laalu jirta anis sila daqiiqa takka booda waan ta'u nullachuu hin beeynu jechuudha. Eenyu beeka? Rahmaan. Rabbii beeka. Sanifoo abbaa aangoo qabachuu taa'uu fi murruqii uumuu taa'u yoo hireen tun nu dabarte namni beeku hin jiru. Maqaa namni beeku hin jirreef nu harka hin jirreef taa'ellee tana dabsaa tumsaa qunxuuxaa diriirsaa kararra deebisuudhaaf moohanneetti ca'uudhaaf waliif garaa ballachuu waliif obsuu walii yaa'uu danda'u qabna jechuudha. Ni miidhamneef utaallee wanta jechuun qabnu jechuudha. Isii tana sirriitti walii hubachuu danda'u qabna. Biraanuu Naggaalleen dubbiin tanuma tanarratti hubadha. Biraanuu Naggaadhaa isaata adda facaasee jira. Warri isaatarraan tana walitti deebi'ee jira. Dhimma isaata amma dura Commander in Chiefis nutis Kiyaar Bashiiris ijoolleen adda addaa hedduun irraa haasooytee jirti. Isaat macarrashaa amadna'u jennee jirra. Deema viidiyoo keenya ka dur laala. Maayyiin isaat daaraadhaa jennee jirra. Alhamdulillahi rabbi nun kijibsiisne. Maayyiin isaat daaraa taatee jirti. Daaraa taanee jiran. Daaraa ol godhaa jiran. Arraan tana warri daaraa ol godhu jiru kun ummata Itoophiyaa biratti hubadhu siyaasaa ummata Itoophiyaa biratti wannummaan isaan ilaarraa odeessaa turan hundi takijibaa ta'uudha. Ummanni ragaan rabbee jira. Kaa'uun በኋላ እንዴት እናምናቸዋለን? የምንናምንበት ሆድ አንጀት የለንም። የምንሰማበት አንጀት የለንም ጀቹ ጅራ ኡመኒ እንጂፈኖዳ ጀቹ ይረደለጉ ደንደው ቀብዳ ጀቹ አካታድኒ ኢሳን ፈጫሰ ጅራ አከቲ ኢሳን ወልፈጫሰኒ ወልብትነይሰኒ ጅራ ሲሳ ያገነዳ ዋን ኤርሚያስ ፋዳፍ ዴቢሴ ፊ ጀራፍ ዴቢሴ ቀበ ደገይፈዳ ዋጥቆ እውነት በአካል ተነገረ ሰው በብዥታና በውዥንብር ውስጥ ሊቆይ ይችላል። አንዳንዶቻችን ራሳችን ከማስተዋወቅ ይልቅ ትልቁ ጉዳይ ላይ ስለምናተኩር አንዳንዱ መታሰርን እንደ ትልቅ ነገር ተቆጥሮ ከሌ ታስሮ ተፈቶ እናንተ ሸሽታችሁ ወጣችሁ ምናምን አይነት የሚባል ነገሩን እንሰማለን። በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 27 ዓመታት ዛሬ ከወጡትም ሌሎችም አካባቢ ራስን ማመጻደቅ ካልሆነ የተወሰነ የከፈልነውን ያህል የከፈለ ሰውን ያላስታውስም። የኢትዮጵያን እስር ቤቶች አዳርሰናል፣ ዋጋ ከፍለንበታል። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ነፃነት እንዲያገኙ ኢትዮጵያ ውስጥ ነፃ ፕሬስ እንዲሆን ከአንዱ ፖሊስ ጣቢያ እስከ ሌላው ማረሚያ ቤት ከአንዱ ወህኒ ሌላው ወህኒ ቤት ተንከራተንበታል። ያን ጊዜ ተከተከ አልহামዱሊላህ የቹን በርባች ይሳዳ
arranta esaat booyaa jiran maal jechaa jiran namoota tokko afaan kan beeyneef miidhama isaanirra gahee fi ololo isaan walirratti oofu walirraa deebisaa kannaa jiranii jechuudha. Nu facaasuu fadhan rabbi isaan facaase. Akkuma reefu jee maayyiin isaat maayyiin ibiddaa maal daaraawwan የእሳት መጨረሻ አመድ ይሆናል ጀቻቲ ጆሌን ዱበቻ ቱሬን ሁሊስ ዱበቻ ቱሬ jechuudha. Joolleen reefu maqaa isinii dhayatuun dubbachaa turan nuti dubbachaa turre jechuudha. Rabbiin akkasumatti የእሳት መጨረሻ አመድ godhe jechuudha. Maayyiin ibiddaa daaraadha. Daaraa ta'anii jechuudha. Arramma walirratti ololo oofaa jiran dhugaa baasaa jiran tana keessa. Dhugaan baasaa jiran maali? Wal dhukkee walirraa kaasu jiran. Nuti mana hidhaa hunda waliin geenyeeti. Biyya tanaaf qabsooyne maal taane baanee ummanni kun darratee jira. Kufee jira. Hoggu rabbi sii tumsu ati walin loltu. Wal jabeeffatta. Rabbiin Oromoof tumsu jira. Ummatuma kanaa sabaa sablammii Itoophiyaa biratti akka isaanii nama namne taasisuun Rabbiin Oromoof tumsuudha. Yoo waa sii gale. Siif tumsu jira Rabbi. Atillee meeyaa Oromoo. Obsi. Garaa balladhu. Walii tumsi. Walirratti hin tumsini. Hoggu rabbi sii tumse walii tumsi. Hoggu rabbi si cinaa dhaabbate wal cinaa dhaabbadhu. Arra ummata kana facaasee ummanni Itoophiyaa hundi እሳት የውሸት ጣቢያ የንግድ ጣቢያ የገንዘብ ጣቢያ መሆኑን ሁሉም ደርሶበታል። እሳት መጨረሻው አመድ ነው፣ አመድ ሆነ። ለገንዘብ እየተባሉ ነው፣ ለቦታ እየተባሉ ነው። ሁሉም ደርሶባቸዋል፣ ሁሉም ነቅቶባቸዋል። እሳትን እስከ መቼ እንዴ በቃን ብሏል ሰው። ሌላ ጉርርድ እያደረጉ ነው። ትላንትና ለወያኔ አጎንብሶ ሲሰሩ የነበሩ ማንም ማለት ነው። ማን ለማለት ፈልጎ ነው? ሲሳይ አገና ትላንት ለወያኔ አጎንብሶ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች ብሎ በሚናገርበት ጊዜ ማንን ለማለት ፈልጎ ነው? ኤርሚያስ ለገሰ ነች። የፍንፍኔ ባለደራ አቋቋሚ ኮሚቴ የአሜሪካ የፍንፍኔ የአዲስ አበባ ባለደራ መንግስት ሊቀመንበር በዋሽንግተን ዲሲ የአዲስ አበባ ባላደራ መንግስት ሊቀመንበር የሆነው ኤርሚያስ ለገሰ ይችላል። ኤርሚያስ ለገሰዳ አጎንብሶ ወያኔን ሽሩሩ ብሎ እንደ ሕፃን ማሳደግ በጀርባው ይዞ ሲንቀሳቀስ ነበር። መክዳት አመሉ ነው። ኤርሚያስ ለገሰ እናቱን ከድቷል፣ አባቱን ከድቷል፣ ብሔሩን ከድቷል፣ አገሩን ከድቷል። እናንተንም የማይከዳበት ምክንያት የለም። ኤርሚያስ ወንኒ ጎዴስ ተኑማ ጎዳ ጅራ ወሊረቦ ባጅራ ነይቹ ጥቆ ደገ ይፈዳሜ ዋን ሲሳይ ያገናጀው ስኒፍኒ ከጥቆበት ከራተት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የተሻለ ስርዓት እንዲመጣ ኢትዮጵያን በሀገራቸው ባለቤት ሊሆኑ በሀገራቸው እኩል ሆነው እንዲኖሩ ነው። ስለዚህ ከአንዱ ወጥተን ወዲያውኑም አንተሰደድንም። እንደገና ወደ ወህኒ ስንጋዝ እየተጋዘን እስከ መጨረሻው ድረስ የፖለቲካ መድረኩ መቶ ወጡ እስኪዘጋ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ዋጋ ከፍለናል። ኢትዮጵያን እስር ቤቶች በእንትን አይደለም ማቃቸው። ከዛም ባሻገር ያደፈ ታሪክ የለንም። ብዙዎቻችን የቆሸሸ ከቲፔል መነ ሂዳ ኢትዮጵያ መቃዳኒ ሚቲኸኒም ቤኩጃ ሲሳይ ያገናዳ ቃማን ቤና ሰንጫለት ተማስ ሴና ቶርቶርቴ ሴና አጆይቴ ሴና ፎኮቱን ቀብኑያ ኤኙፍ ዴማ ኤርሚያስ ለገሰቲፍ ዴማ ይቹ ሴና ቶርቶርቴ ኤርሚያስ ለገሰ ከሚቀባችሁ ደንዴ ለጌፈዳ ለፍም ከሌላም ጋር የሰራንበት ወይ ደግሞ ለየትኛው መንግስት በታሪክ አጎብደን መናቀበት የትም ቦታ ላይ ዝነፍ ያልኩበት ታሪክ የለኝም በግሌ። ስለዚህ ከመንግስት ጋር በማጨብጨብ ወይ ደግሞ ለመንግስት በማጎንበስ የጀርባ ታሪክ ያላቸው ሰዎች ራሳቸውን ይጠይቁ። ወሪ ሞቱማዳ ወጂን ሙዲ ሺሬይሴ ባደቴ ዴማ ቱሬፊ ሞቱማዳ ፈርከደውዳፍ ሴናት ኢሳም ቤከምቱ ኢፋላለኒ ጃ ኤኝ ኤርሚያስ ለገሰቲፍ ዴማ ይቹ አራንተ ነማ ኤርሚያስ ለገሰፋን ቲቪ በነና የቻጅረን እነ ኤርሚያስ ለገሰ ትላንት የለመዱት ውሸት ለመቀባጠር
ትናንት የለመዱትን ስርቆት፣ ማጣላት፣ ማጋጨት፣ የብሔር ግጭት፣ ፍጭት በኢትዮጵያ እንዲመጣ ለመቀስቀስ ሚዲያን ከፍታለን ብለው እየተንቀሳቀሱ ነው። ጀቻ ዴማ ጅረን ሚዲያ ኢትዮ 360 አንደርሰን ኩፐር ኤኙ ቤካስ ከይሳ አንደርሰን ኩፐር 360 ከጃኒ ኤሲ 360 ቴሌቪዥን ጃሙ ጅራስ ቴሌቪዥን ቢያላ ከና ቤኹኖልተን ኤሲ 360 አንደርሰን ኩፐር 360 ቴሌቪዥን ጃሙ ጅራ ኢሳኒሌን ዋ ኮፒ ጎዱዳን ተኮፋ መቃታኒፍ ኤርሚያስ ለገሰ ቲቪ ጀሪ ኢትዮጵያ 360 ጃኒ ዱፈኒ የቹ ኢትዮጵያ 360 አንደርሰን ኩፐር 360 የሚባል የቴሌቪዥን ጣቢያ አለ አሜሪካ ሀገር በመላው ዓለም የሚሰራጭ ኤሲ 360 ይባላል። እንግዲህ ስምም መንጠቅ የለመዱ ከተማን መንጠቅ የለመዱ አገር መንጠቅ የለመዱ የሰውን የራስ ማድረግ የለመዱ ኃይሎች ዛሬም ተደራጅተው የቴሌቪዥን ጣቢያ ስም እንኳን የራሳቸውን ለማድረግ ኢትዮጵያ 360 ብለው መጥተዋል። የሚገርም እኮ ነው። የሚደንቅ አገር መስረቅ የለመዱ ስም አጣሙ። አዳማን ናዝሬት ማለት የለመዱ ሱሌይማንን ሰለሞን ማለት የለመዱ ትንሽ ነገር አጣመው የኛ ናት የማለት ባህል ያደረባቸው በዛ አስተዳደግ ያደጉ የዩቲዩብ ትርፍራፊ ለመልቀምና የዩቲዩብ ገንዘብ ለመልቀም ሲሉ ህዝብና ብሔርን ለማጋጨት ያ ሲኤንኤን ላይ ኤሲ 360 የሚባለውን ጣቢያ ስም ኤሲ የሚለውን ኢትዮ በሚለው ቀይረው 360 የሚለውን እንዳለ ትተውት በዛ ስም መጥተዋል። ቴሌቪዥን ጣቢያ ለመክፈት እርዱን ጥያቄ እያቀረቡ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ግን መሳቂያ መሳለቂያ እያረጋቸው ነው። አዳምጡት የሚሉት። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ጉዞ ወደ ነፃ ሚዲያ ኢትዮ 360 ዝግጅቱን አጠናቆ እንኳን በሰላም ወደ ኢትዮጵያ 360 ዝግጅቱን አጠናቆ መጥቷል ይላሉ። ትላንት ሰዓት ላይ ሲዋሹን የከረሙ ሲያባሉን የከረሙ ሲያጣሉን የነበሩ ሰዓት አመድ በመሆኑ ሌላ ጣቢያ በመክፈት ኤሲ ኢትዮጵያ 360 ብለው መጥተዋል። ሌቦቹ የንግዱን የዩቲዩቡን ንግድ ለማጧጧፍ የብሔር እኩልነትን ለማጥፋት አንዱን ብሔር ከሌላው ብሔር ጋር ለማጣላት ሌቦቹ ተሰብስበው መጥተዋል። ካንደበታቸው ስሙ ዳገይፈዳ አካታ ኢሳን እተማንተነ ጉርማኒ ጣቢያ ቴሌቪዥና ከቢራበኑ ዳፊያን ኑቲ ከነመ ሚሊዮን 50 ፊ 60 ቴሌቪዥን ጣቢያ ሁዳኒ ኦሊን ኑፌስሳ ካቃ ከሶባቲ ሚት ካቃ ቴሌቪዥን ጣቢያ ዲደሚ ኦል ኑፌስሳ አፋን አማራቲኒስ አፋን ትግሬቲኒስ አፋን አደሬቲኒስ አፋን ሶማሌቲኒስ አፋን ወንዳኑ ማይክሮፎን ሄዱኑ ፌሲሰኑት አፋን ወንዳኑ ነሙም አፋን ወንዳ ማይክሮፎን ቀበቴ በከ ወልገይን ኦሮሞ ጅርቱ እንደ ወል ቀበሙ ቀባ በቃ አይ ዱማቱ ሚዲያን ሰኒን ነመ ቦሆይሳ ሰኒ ገራ ነመ ዲባ ሰኒቱ ይሪባ ነመ ዶርካ ሰኒቱ ነመ ጭንቃ ሰኒን ነመ ላለይሳ ኢሲ ተነ ጎዱ ቀብና አይቾር ጎዱ ቀብና we need to do that ሻዊ አዳዳ ሻዊ ድራማ ፊ ምቲ خنا وسنتين شو سيريس وان سياسة سيريس تي نما الرمنسا مسائل الرجال دا خيسة غورتي دا غوتا يچو متى ويرسيتان هو غرافويا ان دبيتي نعرفني هو غريبا خاوي مال جان جاني اخانيل سلالني اكاسيتو ويست مغالا اباو ويفت مغالا توفتانو ويفت مغالا سي او ويسو في كاسي تلفزيون بنچو يعني يچو اساتر كداراتانان ኢትዮጵያ 360 ጃኒ ዱፈኔ የቹ የኢትዮጵያ ህዝብ ከነዚህ ህዝብ እንዲጠነቀቅ እንፈልጋለን። እነዚህ ህዝብ ሚዲያ ከፈትን ብለው የዩቲዩብ ንግድ ማጧጣፊያ ፍቃድ ወስደው እየሰሩ ነው ያሉት። ልመናቸው ያለቅሳሉ እኮ እርዱም ብለው ያለቅሳሉ። አዳምጧቸው። ሁሉ ለመሆን ጥረት ላይ ነው። ይህ ደግሞ የእናንተ ድጋፍና እርዳታ ያስፈልገዋል። በቅርብ የከፈትነውን ጎፈንድሚ
በመቀላቀል ያላችሁ እሳት አመድ ሆኖ እሳት ላይ ሲዋሹና ሲያባሉን የነበሩ ጎፈንድሚ ከፍተው መጡ። እንግዲህ ጎፈንድሚ ከፍተው መጡ። ሌላ ኢትዮ 360 የሚል ቻናል ቲቪ ከፍተው እንደገና ሊያባሉን ልንደግፋች ገርጋሩ ቀምና ነው ድሮ ዳበቹ ቀምና የስ እንዴት እንደከሱ እንኳን ያቸው ሰዎቹ እኮ ገርጥጠዋል፣ ደንግጠዋል፣ ከሳስተዋል። ምክንያቱም በሐሰት የተመገብከው ምግብ ለጊዜው ያወፈረ ሊመስል ይችላል፣ ነፍቶ ሊሆን ይችላል እንጂ ወፍረህ አይደለም። እውነት በመጣ ጊዜ መተንፈስ አይቀርም። እየተነፈሱ ነው አሁን ያሉት። ለዚህም ነው ሁሌም እውነት ያሸንፋል የምንለው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ የተለያዩ መግለጫዎችን እየሰጠ ነው በአገር ቤት ውስጥ። ካሁን በኋላ የፈለጉ ነገር ቢሰሩ አናምናቸውም እያለ ነው። ካሁን በኋላ እስከ ዛሬ የተጫወቱብንን ያሳዝነናል እያሉ እኮ ነው። እስከ ዛሬ ያረጉንን የሸወዱንን በጣም ያሳዝነናል እያለ ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ። አለ ቪዲዮ የተቀዳ ኢሲሰኒን ከስቲ ሐሚሌ ሳኒ ታይታይቹ አከሲ ጨብሲታይቹ አኪያት ትበለይስቱ አለሰኒኒ የቹ ከነ ስሪት ቤኹ ቀብነ ሁበቹ ቀብነ ኡመተ ከነ ገርጋሩን ቀብዱ ኡመኒ ኩን ዲና አደዊዳ ኤገቹ ቀብነ መደ ከነራ ኦዱ ዱፍቱ እንዳው መደ ከነራ ኦዱ ዱፍቱ እንዳው በለይሱ ደንደው ቀብና የቹ መደ ከነራ ኦዱ ዱፍቱ እንዳው በለይሱ ደንደው ቀብና የቹ ኢፊ ወልጭና ዳበቹ ወሊቱምሱ ቀብና ከአራ ከኑቲ ወሊረካኑ በርባዱ ሁንዲ ዮኪ ዋን ደቤ ቀባ ዮኪ ዋን ጋፈቴ አንቀቴ ቀባ ዮኪ ዋን ኢራ ኢረቴ ቀባ ዮኪ ኒ ዶጎጎሬ ዮኪ ከመሌት ቱበቴ ዮኪ ሞ ሂናፈ ቀባ ዮኪ ቁዳን ቀቡ ወሁማቱ ትይራ አደባፈቹ ደንደው ቀብና የቹ አራፋ ስረቲን ዳባ ወሪ ላማ ና ወጅ ቱርተኑ ዲገለቶማ ረቢ ቶኪቻ ናፊ ሲን ኡሜ ቻኒ ሲን ጃለዳ ሼር ጎዳ ኢልማን ኦሮሞ ቢራንጋ ጉያ ጋሪ ቀባዳ ወሊቱምሳ ወሊረቲን ቱምሲና ወሊፍ ዳበዳ ወልዱረን ዳበቲና ነጋና